Nagaan Waaqayyo Gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan Olumaadha. Har'a immoo sagalee Waaqayyoo mata dureen isaa Waaqayyoon eeggachuu jedhu daqiiqaa muraasaaf wajjin ilaalla. Anbaaqoom raajicha boqonnaa 2:1 jiru nan dubbisa. Ani iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhee nan eega. Koobii sana irras nan ijaaja. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan dhaga'a. Wanta ani isa komadheefis waan inni deebisu nan ilaalaa'edha. Yaa Waaqayyoo, har'a immoo sagalee kanaan karaa haaraa bifa haaraadhaan gara jireenya keenyaa kottu. Warra dhaga'anii gootuu dubbichaa ta'anii dhumarratti dhaaltu mootummaa kee ta'an nu taasisi. Humna dhiiga hoolicha Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa akkuma jalqaba jedhee mata duree Waaqayyoon eeggachuu jedhu irratti waliin ilaalla. Namni waan baay'ee eeggata. Namni nama eeggata. Namni yeroo eeggata. Namni eebba eeggata. Namni waan baay'ee eeggata. Waan baay'ee namni Waaqayyoonis eeggachuu danda'a. Gosoota eeggachuu kana keessaa raawwachuudhaaf yookiis immoo eeggachuudhaaf kan baay'ee ulfaataa fi jireenya namaallee dadhabsiisu Waaqayyoon eeggachuudha. Waaqayyoon eeggachuun nama eeggachuu wajjin madaalchisuun hin danda'amu. Waaqayyoon eeggachuun baay'ee ulfaataadha. Aarsaa nama kaffalchiisa Waaqayyoon eeggachuun, gatii nama baasisa Waaqayyoon eeggachuun. Waaqayyoon eeggachuu keessa arrabsamuutu jira. Waaqayyoon eeggachuu keessa otuma beekanii wallaalaa ta'uutu jira. Waaqayyoon eeggachuu keessa otuma dubbachuu danda'anii kan arrabni xaxame, kan arrabni giingee fakkaachuutu jira. Waaqayyoon eeggachuu keessa waan baay'eetu jira. Asirratti Anbaaqoom isa komadheefis waan inni godhu na ilaalaa jedhe. Jalqabuma lakkoofsa 1 irratti gaafa dubbistan jechuudha. Kana jechuun Anbaaqoom komee qabaa jechuudha. Komee qaba Waaqayyo irraa jechuudha. Boqonnaa 1tti duuba deebitanii gaafa ilaaltanii ani yaa Waaqayyo hamma yoomiittan gargaarsaaf gara keetti yaa'edha. Hamma yoomiitti immoo hin dhageessu ati jedha. Hamma yoomiitti hin dhageessu jedha. Kana jechuun Anbaaqoom yeroo baay'eedhaaf, baroota dheeraadhaaf gargaarsaaf gara Waaqayyootti iyyatee waan gargaarsa dhabe fakkaata. Dhugaadhaas. Himata fuula Waaqayyoo kaa'ee himata isaa sanaaf deebii waan dhabedha Anbaaqoom. Warri jalloota hamma yoomitti qajeelota ari'atudha. Boqonnaan 1 gara dhumaa immoo waanuma nama ajaa'ibu keessa isa immoo jedha. Warri jalloonni kun qajeelota kana ciranii haa fixaniiree jedha. Kana jechuun dhiigni qajeelota hamma yoomitti kan dhangala'u. Lubbuun toloota hamma yoomitti kan ba'u. Hamma yoomitti du'a hin malleef saaxilama dhaloonni. Hamma yoomitti dargaggeessi keenya karaatti kutama. Hamma yoomitti biyyi keenya nagaan keessaa bade, biyyi keenya biyya boorofte, biyya nagaa dhabde hamma yoomitti jedhamti jechuu of keessaa qaba. Anbaaqoom gaaffilee gurguddaa fuula Waaqayyootti tartiibessee erga kaa'ee booda addana boqonnaa 2 kanarratti maal jedha? Iddoo dhaabatanii eegan irra dhaabadhee nan eegaa jedhe tokko. Koobii sana irras nan ijaajjaa jedhe ilaala. Dubbii inni anatti dubbatu nan dhaga'a jedheetu wanta ani isa komadheefis wanta inni godhu ilaalaadha. Komii gaafa kaasnu qaamota gurguddaa ijoo ta'an 2 akka sadaffaattis itti dabaluu kan dandeenyu, hidden paartii akka sadaffaattis dabaluu dandeenya. Inni jalqabaa komatamaadha. Inni itti aanu komataadha. Inni sadaffaa immoo caqastoota yookaas immoo daawwattoota jechuudha. Warra taatee ta'u sana, komii ta'u sana warra daawwatan yookiis immoo warra gulaalan jechuudha. Asitti qaamonni 3 iyyuu jiru bakka kanatti. Kan komatee Anbaaqoomi, kan komatame Waaqayyo. Garuu Anbaaqoom komee isaa kana Waaqayyotti himaa jira miti. Wantan isa komadheefis waan inni godhu nan ilaala yeroo jedhu qaamni sadaffaan ta'e tokko jira jechuudha. Namni itti himatu yookaas immoo qaamni inni itti himatu jira jechuudha. Qaamni sadaffaan ta'e tokko.
Haa ta'utii garuu har'a dhalli namaa waaqayyoon komatee gaafa dadhabu fuula waaqayyoo gaaffii tarreesse gaafa dadhabu gargaarsaaf gara waaqayyootti iyyatee gaafa waaqayyo callisu namni baay'een waaqayyo hin jiru jedha. Jira garuu waaqayyo. Gowwoonni waaqayyo hin jiru jedhu garuu waaqayyo jira jiraachuu. Dhagaa isinitti hima waaqayyo hin jiru warra jettanis asumaan na dhagaa fuula kanarra waaqayyo jira. Waaqayyo jira. Dhumni namoota waaqayyo hin jiru jedhanii badiisa ta'a. Dhumni isaanii badiisa ta'a. Dhumni isaanii ilkaan qaruu ta'a. Dhumni isaanii watwaannaa ta'a. Jireenya watwaannaan keessa guute jiraachuu isaarraan kan ka'e jireenya kana ofirratti nuffuu isaarraan kan ka'e Anbaaqoon maal jedha? Ani yoo amma yoomiittanan jireenya watwaannaa kana keessa jiraadha kan jedhu komiisaa keessatti dhiyeeffatee ture. Amma yoomiitti gorra'amna, amma yoomiitti qalamna, amma yoomiitti nama keessaa ari'amna, amma yoomiitti akka namaatti ilaallu. Ati immoo amma yoomiitti dhageessu, amma yoomiitti sin argitu, amma yoomiitti sin deebistu, amma yoomiitti callista. Maaliif callista ree? Du'a qajeelotaa hin jaalattu erga ta'e maaliif callista ree jedhee komiisaa kana dhiyeeffateera. Jedheeyyummoo nagaa kana booddee ani kana caalaa si eeguu hin danda'u hin jenne. Maal jedhare? Ani ammayyuu iddoo dhaabatanii eeguun ta'urra dhaabadhee ni eegaadha. Dhaabattee eegdamoo mufattee sokkita laataati waaqayyotti. Dhaloonni hamma dhumaatti dhaabatee waaqayyoon eeggatu iyyata isaaf yookiis komee waaqayyo biraa qabuuf deebii argata. Dhaloonni ariifatee waaqayyotti mufatee sokkummoo waaqayyoonis gadi buusuu hin danda'u. Waaqayyo mana. Waaqayyo isuma kaleessaati, waaqayyo isuma dheengaddaati. Waaqayyotti waa dabaluu irraa dhasuu hin dandeenyu. Yoo dhaabbannee waaqayyoon eegganne garuu kan itti fayyadamoo ta'u uumama mataa keenya jechuudha. Haa ta'u. Kanaafiyyuu asumarraa namni maaliif waaqayyoon eeggata? Maaliif waaqayyoon eeggata isa jedhuu fi asumarraa kan nuti ilaaluu dandeenyu isa komateef waaqayyoon eeggata. Isa komanneef waaqayyoon eeggachuu qabna. Garuu hamma dhumaatti eeggachuu nurra jiraata. Haa ta'u malee akka nuti dhaabbannee waaqayyo kanaan hin eegganne kan godhan wantoota baay'eetu jira. Isaan keessaa inni jalqabaa turtii yerooti. Turtii yeroo gaafan isiniin jedhu gaafa akkasii yookaas immoo bara akkasii, torban akkasii yookaan ji'a kana waaqayyo waan akkasii naaf gochuu qaba jennee murteessinee kadhanna. Yeroo nuti itti murteessinee fi yeroo itti waaqayyo nuuf murteesse garuu yeroo baay'ee wal simachuu dida. Nuti ji'a tokko karoorfanna. Waaqayyo garuu waggaa 20 waggaa 30 karoorsuu danda'a. Isinii galee. Akkasuma jedhame tire Phexros ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 3:8 irraa. Goofticha biratti jedha guyyaan tokko akka waggaa 1,000. Waggaan 1,000 akka guyyaa tokko akka ta'e yaadatti qabadhaa jedha. Yaadatti qabadhaa jedha. Kanaafiyyuu asirratti wanti kiristaanni miis godhu tokko jira. Nuti karoora guyyaa tokko yoo qabanne waaqayyoof karoora waggaa 1,000 ta'uu danda'a. Dhala keenya booddee ta'uu danda'a. Jenereeshinii hedduu booddee ta'uu danda'a. Nuti immoo dhala koofillee haa darbu yaa waaqayyo waggaa lamaan kanallee naaf haa ta'u wanti kun jennee kan nuti achi bunnee kaawwanne waaqayyoof immoo guyyaa tokko ta'uu danda'a. Gaafa waaqayyo isa nuti waggaa tokkotti waggaa lamatti karoorfanne guyyaa tokko keessatti nu deebisu wanta sana baachuudhaan nuti qophaa'oo miti yoo ta'e wanti nu dhufe sun ol deebi'a. Qophaa'oo miti kaa. Qophaa'oo miti. Kanaafiyyuu kun yeroodha kun yeroo miti toon jedhiin hojjedhaan miti kun yeroodha kun yeroo miti toon jedhiin qophoofnee argamuun dura jiraata. 1,000 isaa ta'u 100 isaa jiraatu. Guyyaa tokko isaa ta'u. Guyyaa waaqayyo hin beeknu waan ta'eef yeroo hundumaa qophaa'uu qabna. Kanaaf waaqayyoon eeggachuu keessatti turtiin yeroo dhiibbaa ol'aanaa uumuu danda'a yaa firoota. Inni lammaffaa akka nuti waaqayyoon eeggannuuf yookiis immoo akka nuti eegganneef gochuu irratti dhiibbaa kan qaban keessaa inni lammaffaa bakka turtiiti. Bakka turtii.
turtii bakka nuti jirru. Warra sirban faana sirbaa, warra mana waaqayyoo keessaa faarfatan faana faarfachaa, paasteroota faana faarfachaa, dubbii sagalee waaqayyoo barachaa, barsiisaa. Warra dubbii biyya lafaa, warra xoonqaa'ota ta'an wajjinis walii galtee uumaa. Keessaaf alaa hojjechaa waaqayyo na yaadachuu dide, waaqayyo na arguu dide jenna yoo ta'e የምስራችሁ dhumni keenya badiisa. Tokkoffaa isa waliin maknee cubbuudhaan jireenya keenya laaqnurra isa waaqayyoon immoo maqaasaa ormootatti xureessinu cubbuurratti cubbuu dabalachuu. Bakki turtii keenyaa iddoo waaqayyo nu barbaadu akka namni waaqayyo Anbaaqoom asirratti dubbate iddoo dhaabatanii eeggachuun ta'u koobii sanarra ta'uu qaba. Koobiin keenya fannoo keenya yaa. Koobiin keenya fannoo Kiristoos jala teenye eegganna yoo ta'e ati bakka eeggannaa sirrii jirta. Otoo qulqullummaa kee eeggattu, otoo waaqayyoof of eeggattu, otoo waaqayyoon kadhattu, otoo dubbii sagalee isaa dubbifattu, otoo garaa kee guutuu garaama dhugaa kanaan otoo isa tajaajiltu. Inni waaqayyo siin jedheefi wanti sirratti ta'aa jiru wal faallessa yoo ta'e የምስራችሁ ati iddoo eeggannaa jirta. Bakka eeggannaa isa sirrii jirtaati. Yes. Garuu otoo sirbituu, otoo faarfattu, otoo waliin dhooftu inni waaqayyo bara ijoollummaa kootti naa kakate naa raawwatamuu dide naa raawwachuu dide jetta yoo ta'e ati bakka eeggannaa sirrii jirtu deebii gara fannoo isaatti gadi taa'e utaaluudhaan shubbisuudhaan miti kan waaqayyoon eeggatan. Iddoo aarsaatti ba'anii iddoo aarsaa waaqayyo bakka sirbaa fakkeessuudhaan miti shubbisa biyya lafaa fidanii iddoo aarsaa irratti koppii pestii gochuudhaan miti kan waaqayyoon eeggatan. Kan waaqayyoon eeggatan fannoo isaa jalatti gadi jedhanii wanta waaqayyo jedhu dhaga'a. Wanta waaqayyo dubbatu dubbii isaa kana caqasaa hojiirra oolchuudhaanidha malee utaaluudhaan miti. Jedhanii dafa kana ofirra xuruursanii uffata qaban kana ofirratti xureessanii awwaara kana keessa gangalatanii dhoqqee kana keessa gangalatanii bakka aarsaa ho'isuudhaan miti kan waaqayyoon eeggatan. Kan waaqayyoon eeggatan fannoo isaa jalatti gadi jedhanii jilbeeffatanii kadhachuudhaan soomaaf sagadaan fuula waaqayyo turuudhaan abboota keenyarraas abboota amantiirraas kan nuti beeknu kanadha. Malee biizinesii mataa ofiitti naannessanii wangeela kana maqaa wangeelaa kana biizinesii mataa ofiitti naannessanii daldala mataa ofiitti naannessanii ittiin mana bitachuuf, ittiin konkolaataa bitachuuf, ittiin jireenya ofii fooyyessuuf kan itti qoosan miti macaafni qulqulluun kan itti qoosan miti maqaan waaqayyo. Kanaafiyyuu kutaa eeggannaa isa sirrii keessatti eeggachuu qabna. Obsuu qabna. Amantii keenya dabalannee obsuu qabna. Namni amanamuu hin obsa waan ta'eef. Sinii galeeyaa. Obsi kun kutaa eeggannaa keessatti dhalattee guddatti. Kutaa eeggannaa kana keessatti obsi hin dhalatte. Namoonni baay'een kutaa eeggannaa kana keessa turanii leenji'anii achi keessaa ba'uuf eebbifamuuf qophaa'aniiru. Ati immoo reef kutaa kanatti galteetta ta'uu danda'a. Reef qorumsitti xiqqoon si mudachaa jirti ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu bakka sirrii inni ta'e fannoo Kiristoos jalatti jilbeeffattee yaada tasgabbaa'aadhaan yaada qullaa'aa yaada tokkoon waaqayyoon eeggachaa jirta yoo ta'e ati bakka eeggannaa sirrii jirta. Warra waliin ooftotaaf hin ta'us ta'ees hin beeku waaqayyo. Hin ta'us ta'ees hin beeku. Jallootaaf karaa yeroo tottolu, yeroo karaan qajeelu, yeroof nutti fakkaachuu danda'a. Akkuma Anbaaqoom jedhee jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessa Anbaaqoom himannaa kana hundumaa kana qabu hundumaa keessa maalidha seetan?
mukti ejersaa harbuuni ija yoo dhabee goromsa elmamuu yoo diide gallaadhaa dhibee maasiinis midhaan baasu yoo dide ammaalan gaddaa angaruu waaqayyoo kootti guddaan gammada angaruu waaqayyoo kootti guddaan gammada. 3:17 3:6 dubbifachuu dandeessu. yaa nan gammada wanti barbaade yoo ta'e inni eeggadhe yoo naa ta'u baate yoo ani waaqayyoo kootti nan gammada. Yeemsiraachuu waaqayyoon yeroo waaqayyoo fi bakka waaqayyo si barbaadutti of eegdee waaqayyoon eegaa jirta yoo ta'e ati dhumni kee nama gammachuu ta'uudha. Ati dhumni kee manni kee gammachuudhaan guuta. Callisiitii waaqayyotti gammadi. Callisiitii waaqayyoon galateeffadhu. Callisiitii waaqayyoon eeggachuu kee kan ammoo ittuma fufii malee hin dhiisiniidha. Hin dhiisin. Mucaa kootii nan jaaladhaa jedhee fakkeenyaaf namni tokko konkolaataa baay'ee moodeliinsa haaraa ta'ee fi baay'ee gatiinsa mi'aawaa yookaan qaalawaa ta'een bitee nama mucaa waggaa 10 hin guunneef bitee yoo kenne mucaan kunis waan namoota irraa arguuf namoota irraa kanarraa waan arguuf makiinaa kanatti seenee furtuudhaan banee oofee qajeelche hin beeku haala fayyadama isaa hin beeku waan ta'eef gurbaan kun maal ta'a yookiin hallayyaa of gata yookiin mukatti buusa yookiin namatti buuseetu lubbuu isaas dhaba warra kaaninis lubbuu miidhuu danda'a balleessuu danda'a. Hin bilchaanne ka hin geenye umurii makiinaa sana fayyadamuu irra hin geenye. Waa tokko isinitti yeroo tokko hammi qophii keenyaa fi hammi nuti qophoofnee fi wanta waaqayyo qopheessee nuuf fidu waliin gitu yoo ta'e inni waaqayyo nuuf fide sun ol deebi'aa hin deeffata waaqayyo. Waaqayyo ba'aa saba bal'aa saba guddaa sirra kaa'uu barbaada taanaan ati immoo garuu kadhata maatii kee bira kadhata buddeena kee bira kadhata konkolaataa kee bira kadhata mana kee bira keessa jiraattu bira hin darbine yoo ta'e akkamittiin ba'aa saba bal'aa kana sirra kaa'aa waaqayyo atoo hin geenye hootii of bira hin darbine hootii atoo. Kanaafiyyuu maaliif kunnaaf ta'uu dide hin jedhina. Duursaatii mul'ata keessan bal'isaa guddisaa mul'ata keessan. Yes. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii sagalee kanaan mul'anni keessan haa bal'atu. Yeroo gaarii yeroo sirrii fi bakka sirrii dhaabadhaatii maqaa Yesuusin hamma dhumaatti warra waaqayyoon eeggatanii komee isaaniif gaaffii isaaniif deebii warra argatan ta'a. Sagaleen kun jireenya keessan bultoo keessan haa jijjiiru. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo Abbaan tokkoon. Ameen. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Barri jireenya keessanii haa eebbifamu. Sagalee biraatiin walitti deebinaa. Shalom.